Asiin harkisa, inni sun achiin harkisa, inni kun asiin harkisa. Jechi xiqqoon tokko otuma bal'attu addunyaa kana guutti ta'uu qabaa silaa kun. Ta'uu mallee nuti asitti argamuuyyuu mallee silaa. Hojii keenya beektu, isinis immoo hojii keessan beektu, ka barbaadaa jirru waliin beekna. Sanaaf immoo dirqama qabna. Namummoo hanga qeenca xuriiyyuu haa taatu dirqama sanatti waa gumaachuutti jira. Lubbuu, qabeenya, beekumsa, dandeettii, humna waan qabu hundumaa itti darbataa jira Oromoon. Malee har'a silaa iddootti teenya walitti odeessuun iyyuu hin turre. Walitti odeessuu, sirbuu, dhiichisuu, dibbee dhaanuun hin geenye. Daandiin nuti jalqabnee jirru fagoo miilaan Finfinnee galla jirra reef qeellam jirra jechuudha. Asii gahii Finfinnee laaliyaa fagoo miti. Silaas taa'uu qabnaare. Osoo hanga as teenyu deemnee irra ta'e yoona furiin geenyu hin geenye turre jechuudha. Kanaaf oduutii yeroo hin gubiinaa, dubbii xaxaa fiddanii hawaasa keessa gashtitanii yeroo hin gubiinaa. Namni gaarii yaadu yoomiyyuu hin kutuu, ka xaxaaqatu immoo yoomiyyuu hin darbu jechuudha. Xaxaan akkuma sakaalaa umurri isaa yeroo amma namatti fakkaata malee. Kanaaf ganda keessanitti har'aa kaasaati caasaa tolfadhaa. Namni nuti too isin bira jirru asuma walitti dhiyoo jirru isin kanan goone fagoorraa har'a rakkoo of keessaa qulqulleessee caasaa tolfatee wal bulchaadha jira. Ittiin qaanoftanii asuma waraanni naannoo keessan osoo jiru itti dhiyootoo jirtanii oddoo bulbulaasaaf tolchaasaa osoo jirtanii innaa isin keessatti argamnee akkas godhaa innee isin gorsinu qaanii jechuudha. Warri hafuura qofaatiin fagoorra jiru iyyuu tolfatee isin bira darbe. Namni maaliif wal ajjeesa? Namni maaliif ulee walitti gama? Maaliif dhiiga wal dhangalaasa obbolaan? Inni diina dhiiga ilmaan keenya dhangalaase hin ga'u. Boolli dhiigaa sun yoom guuteen qadaadama boom? Qadaadamuu hin qabu? Qaba. Dhaabbachuu qaba. Nagaa barbaachaaf jenneetu nagaa dhabne jennaan kan qawwee buufne, kan qawwee kaafne. Ilmoo deebistanii sanan booressinaa nagaa waaraa kaa daa'imni keenya nagaan baatee galtu, shamarraan keenya nagaan laga buutee deebitu, gabaa dhaqxee deebitu, qoraan dhaqxee deebitu nagaa akkasiiti barbaanna waan ta'eef sana nu jalaa hin booressinaa. Lafeetu as keessa jira. Goota meeqatu itti wareegamee nu waraanaa jechuun sun as keessatti yennaa bu'aa laallanne nagaa hawaasa hammanaa ga'u booressinu dhiisaa jechuudha. Namatti hin darbiina. Numatu waliif jira. Duunu qonnee wal awwaallaa. Dhukkubsannus gangalchinee wal'aansa walii laannaa. Kan biraa hin qabnu. Wenni maal jedhe? Maaliif hin du'e? Beektan ijoollee qofaa. Jaarsi keessa jiru eegee kiyyaa fi namni wenni ajjeesu faachooma sana qofaarraa murataa garuu bineensa bareedaa sana balleessaa jiru. Miti fonsaa qaltees hin nyaatu. Nu maaliif du'uu jirra? Dachee kanaaf immoo. Miti kana barbaacha deemna kaa. Maaliif waan xixiqqoo tokko wal sakaallare? Wal duran dhaabbatiini. Qaawwa baname duuchi. Ba'aa ulfaataa wal gargaari. Rakkoo walii furi. Gaafas jireenyi qananiin ofiisiitu dhufti. Waan meeqan waliin jechaa oolti. Ani waraana bilisummaa Oromooti. Halkan kana dhufeeni manaa baasee sagal sigaratee deema qooyi waan goote nam beekaa. Waa godheere dhugaa. Qomni kiyyaamii kun ni madaa. Tortoraan ajaa. Kuteen gataa. Hin gatu. Wal'aaniin fayyisa. Waa godheera. Nu ajjeesise. Nu ajjeese. Nu hiisise. Nu hidhe. Nu godaansise. Lafuma keessa dhalannee guddanne keessatti akka hattuutti gugguufnee buna keessa, caatii keessa, geeshoo keessa, muuzii keessa akka baqannu nu taasise. Dhugaa nama dhukkuba. Ammoo yoo wal ajjeesna jennee haaloo ba'utti deebine isin hundi keessaniyyuu waggaa 27 kana keessatti tuttuqaa diinaa inuma qabdu wal fin'aa jechuudha. Dhugaa miti? Yennaa quba namatti qabdu meeqa tas qabamee jira? Fagoo jechuudha.
jalqaba of sakattaanee haa ilaallu. Biyya yoo qabaanne hunda qabna. Yoo feene ajjeesnaa, yoo feene hiinaa, yoo feene bilisa gadhiisna. Har'a garuu hin hidhannus hin ajjeesnus murtii kennitee bilisa siin jedhu. Wanni nu jennu waan tokko kaleessa namii beektaa madaan isaan irra jira godaan isaa irraa mul'ata. Ammoo kanaaf murtii siin kennu boru saba murtii siin kenna. Har'a ammoo godaanni isa madaatiyyaa hin tuttuqiini jedhe. Hin tuttuqu yoo haa taa'u. Yoo tuttuqeeyo maanii jira rakkoon. Waa itti himutti yoo tarkaanfii fudhata ta'e namni gara dhihaa jiru kun tokko iyyuu nu nama ajjeesuun suutiin qabu keessumaa Oromoon cabsu jedhaniitu anaaf sin diina taanee walitti dhukaasne diinni hin jiru. Si keessaas yoo du'e Oromoo, ana keessaas yoo du'e Oromoo. Lakkoofsa inni irratti Oromootti qabu. Haa taa'u murteen hin jarjariinaa sin harka jira. Iddootti baafatee sin harkaa bahu hin qabu. Yoo nam tokko ajjeesan garuu fira ajjeesan, maatii ajjeesan, gosa ajjeesanii ilmatu immoo deebi'ee walirratti ta'a. Murteetti seechi jarjartanii nama jireenya hin dhorkiina. Garaaf bal'adhaa obsaa hanga nu odeessee fi hanga rakkanne sana caalaa hin rakkannu.